Amina ni fakkaatti. Kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaa akka gaarii babbareedanii haasawni na dura hedduu haasawame ani haasawa obboleeyyan kiyya kanarra guddaa abbootiin kiyya kan akka jaallashan tarfaan dubbatan irratti aansee wanni hedduu dabalullee ni jiru ani yoo maayikiraafooniin harka kaa'insee dhugumaan beeka haasawuun beeka. Waa'ee jaalala bakar Muusaa waggaa dubbannu gammachuu fi gaddaan nu dhaga'ame. Gaddi kan duraan dabarsine sanii ka amma walitti deemnu fi keessa jirus gammachuudha. Bakar Muusaa jechuun akkuma reefu abbaan kiyya jaalli kiyya jedhetti maamman qopheen jedhetti shantamshin isaan jedhetti Bakar Muusaa jechuun ija uummata Oromooti. Yeroo san keessatti haga irraatti waan isaan habaqaalaniitu amma ammaatti akka qamarfaas kan boodaas akkasitti dachaa dhufee guddachaa tuma dhufne jechuudha. Waan yaadadhu keessaa wanni gadda jee hedduu taamma ammaatti garaa keenya keessaa waan diinni nu godhe irraanfachuu dadhabne namni du'ee awwaallachuu maatii miti. Garuu bineensa nu nyaachisan alatti. San yoomuu ilma kiyyaafis nu waan dhaamaa, ilmoo ilma kiyyaafis nu waan dhaamaa. Hijaaba baafachuu jecha osoo hin ta'in akka wanni kanaa ilma namaa irratti lammata hin deebine gorsuudhaaf jara keenya. Kana alatti habaqaalli Bakar Muusaa habaqaalee tokko lamaa miti. Hagan qabu nuti gaafa ijoolleedhaan afaanuma keenya mi'aawaa kana magdashotti caqasaa turre. Sanuu baraqaa afaan gaallaa jaanii akkasiin jettu ayyoon dureen saba shantam keenya afaan gaafas bilisummaan aannanii nama beekuun dhugaa. Sanumaa jecha osoo wanni kun guddachaan dhufne dirqama asitti baruu qabna jaanii asitti nu galanii jechuudha. Tokko isaan keessaa ammaan tana rabbira mataa godhuu fi dubrii kiyyaa obboleeyyan lameen waan dandullee abdi qophee jechuudha. Warra jara san keessaa jechuudha miliyoona jalaa roobaa fa'aa jechuudha amma qophee fa'aa jechuudha. Sisaayee hordofaa fa'aa jechuudha akkuma hidhee fa'aa jechuudha. Warri yeroo san nuti akka ijoollummaatti yaadannu jechuudha. San keessaa xiqqoo waanuma Bakar keenya jeenisne tokko. Amma biyya Faranjiitti raappiin akkanatti addunyaa garagalcha kana Bakar keenya gaafasuu beeka raappi. Afaan Oromoo waa hundaaf taasisee ogguu miciyyoo takka barbaada baadiyyaa dhaqee warri wallee sareen isin duttee ari'anii akkasiin miciyyoon na dura la'uu ani si jala halala'uu darsi warraa qalala'uu hattuu na see abbaan sii na jala halala'uu na qabee habalaan na zawzoo an gaggabee lafa dha'uu ni duwwana sehee na bira irra kaa'u akkas harka keenya yaadannoo guddaadha. An akka yaada kiyyaatti isinirraa hin gabaabsaa. Qabsoon kaleessa Bakar keenya afaan fakkaatonni isaanii jalqaban har'aan tana bakka tana gahuun hundee gundoo isaan lafa kaayessanii ifirratti nas deebi'aa ani galgala edaatiin dhaga'ee tukurfaa'ee illee dhufne hoggaan dhaga'u jaalaliyyaatu Finfinnee irraa natti bilbilee yaadataa Juneedii waan akkanaatti jira tiivi yaadataa keessa jirra nutis waan akkanaatti jira obboleessa keenya abbaa keenya obbo Bakar Muusaa yaadannoo isaatii hin rafinii akkuma rafnetti ka'e jedhee maamma qopheenis naa bilbilee bakka tiivi yaadataatis ta'eetiin bakka qamariis ta'ee dhufee galatoomaa isa barkuu biyyattii gammadaa jechuudha.
Awal jadi kamu mana kami buku kamu baru juga. Yusuf kami nanti na.